هجو جاللتي سكبت فيتو دبرتي فيتو دردرتي خجبان ولين بقويسنا بورو هجو بولتي سينتن اتركتن خجبني الررك اتخجبا قلت بورو بولتي تهيتي أصبها نجين ناجرات دوغوري قدان توكو كامي بيتاني دوبرتين of qaaleessuu qabdi gaafa dhiira argitu gaafa dhiirri dhufee gaafii wayii isii gaafatu gaafii kamuu haa ta'u gaafii kamuu nagaas haa ta'u suuta turtee kaatee nagaa san jalaa deebisuu qabdi malee daftee isiin simatte taanan daftee isiin itti kennite harka itti kennite salaamatallee haa ta'u fuulallee haa ta'u isii itti kennite taanani booda deebitee tuffatamuun isii hin hafu jechuudha. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa waa'ee Sa'iid Mucayyoo karaa gubbatti piraankii godhe inni piraankii hedduu hojjetaa ture waan ta'eef piraankiin inni hojjetu hedduu nama kolfisiisaa hedduu nama dinqisiisaa dhugatti fakkeessee hojjeta. Piraankii isaa hundumaa ka caalu piraankiin har'a samoona kana inni hojjetaa jiru piraankii mucoo irratti hojjete mucoon dheengadda hamartisitti kaadha inni jennaan takkatu ishi jetteeni. Isiin immoo dhugaa keessa jiruuf ishi jettee isa deebitee piraankii godhuu heddii maaliin akkasii nuuf hin galle har'a mootu summii dhuyitee jedhan kuni baay'ee raajidha kuni baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Daawwattoota fi kabajamtoota kennaa walumaan irraa yaada kana kaafnee irraa waliin dubbannaa laayikii sabskraayibii sheerii godhaa koomentii jalatti mootu yaada barreessaa yoon balleesse yoon dogoggora kiyyaa naaf ibsaa isiniin jedha. Egaa yaada viidiyoo Sa'iid kanarraan dubbadha jedheetiin dhufee yaada kiyya kana na waliin tura turtii gaarii viidiyoon itti fufa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa jirtu. Ani hun warrallee dhufee jira nagaan fayyaan badhaadhina milkaa'inni iddoo jirtan maratti simbiranaafaa jiraatu isin jecha sa'aaduu keessanarra maal qabattee dhuftee yoo jettanii oduu haaraya odoo si taate hoo maal gootaadha otoo si taate hoo maal gootaadha piraankii yuutubaroonni hojjetan keessaa piraankii Sa'iidoo baay'ee tokkoon dinqisiifadha dhugaa fakkeessa waan tokko ofee dhugaa fakkeessa. Piraankii isaa baay'een dinqisiifadha irrallee dubbachuudha osoo hin ta'ini miira mucayyoon sun keessa galtee amma rakkoo irratti isiin deemaa jirtuuf viidiyoo irraa waraabee viidiyoo irraa haasa'uu barbaade dhiifa manaa godhaa na kolchaa asumaanuu hordoftoonni Sa'iid dhiifa manaa godhaa isiniin jedha yoo balleesse jechuudha garuu badiin fakkaatu yaaduma irratti kennatu dhufeen jechuudha. Kanaaf mee hanga xumuraa waliin ilaallaa viidiyoo daawwadhaa itti fufaan isiniin jedha. Maal jechuu barbaade biyya keessatti jechuudha kan inni piraankii hojjetaa jiru Sa'iidooni biyya keessa dhufeeti biyya keessatti piraankii hojjetaa jira piraankiin inni hojjetaa jiru mucayyoodhaan amartiisitti kaadha daa'imummaarraa diqqeenarraa isuma dhugaa mootu dubbiin haquma fakkaatteellee wayita awwalaa jechuudha. Waytiin akkas jedhuun sanii dhugama fakkeesseeti mucootti dhugaa fakkeesseeti hojjete jechuudha. Inni durillee warri akka qoosatti namni kenna intala akkasii kenninaa mucaa keessanii intala kenna hin kenninaa jedhee walitti haasa'ullee hin jira. Kun hundinuu osuma jiruyyuu mucoon tuni yaada akkanaa kanallee warra isiitirraa maatii isiitirraa dhageettee waan turteef Sa'iidoo miidiyaan gama biraatiin laalteeti baay'ee hawaa turte jechuudha. Gaafa Sa'iidoon immoo qaamaan dhaqee piraankii isii godhuudhaaf jedhee qaamaan dhaqee akka ijoollee lama qabus akka jaartii fuudhee jaartii Yamanii keessatti fuudhee akka jaartii qabus itti himus isaan jibbine jechuudha. Isiin yooma san yoo inni si fuudhaa jedhuun irraa taqabbaltee jechuudha irraa fudhatte jechuudha bakka waan inni yaada isaa san jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee nu dubartoonni hin dogoggora isii achitti dhiira kamuu haa ta'u dhiira hanga fedhellee isii jaallatus haa ta'u xiqqoo isii diduu qabdi turte wayita san hanga waan hubattu diduu qabdi turte. Isiin immoo waan duraan warri
warri isii itti haasayanii dhageettee isa mootu ilaaltee jaalattee jaalalli irraa qabeef jaalalli dukkana namatti buustiin jedhan dhugaadha. Jaalalli dukkana namatti buustiin jedhan dhugaadha. Baay'ee tokko hedduu takka rifattee jirti jechuudha yoo inni piraankiidha jedhuuni haarte jechuudha. Hedduu haarte piraankiin isaa baay'ee tokko filaa kan gadhiifamuu hin turre jechuudha. Isiin amma erga namni na argee erga namni na laalee erga namni natti kolfee erga anillee afaan kiyya na bahee erga wanni ani yaadillee naaf hin tahini jettee qoricha dhuydee jechuudha. Guyyaarraa kana qoricha dhuydee mana haakimaa jirti. Mana haakimaa keessatti dhaqee dhiifama gaafachaa jira. Dhiifama inni gaafataa jiru kanallee gana adda baafanne jechuudha. Kunillee piraankii tahinna dhiifama jedhee gizee gaafachaa jiru kanas waadaan inni seenaa fi jiru isiin fuudhaa si fuudhaa isillee yoo na fuute malee ani dhiifama siin godhu jechaa jirti jechuudha. Mee gara inni itti deemu ilaalla walumaanuu ilaalla. Ani dhugallee natti fakkaatu gama isiitillee gama isaatillee piraankiidha jedheetiin fudhadhaa hordoftoota kiyya. Maaliif jennaan yeroo baay'ee waanuma dhugaa hin ta'in tokko dhugaa fakkeessanii warroonni deeman jiran jechuudha. Kanaafuu dubbii irra laalleeti sirriitti irrallee dubbachuu dandeenya. Allahu alam amma fuudha inni isii fuudhu kunillee baay'ee hedduu takka waan fuudhu danda'u sanatti fakkaatu. Garuu Sumayyaa hayyamsiisa jedhee shari'aan islaamallee fuudhima jettiini innillee fuudhuu mirguma qaba. Yoo isii tanas dhugaa isiin jaalalaaf jettee kan qoricha kana dhuydu taate summii kana dhuydu taate sirrafu kana keessa seentu taate fuudhu qaba. Intala dhalaatitti taphachuun gaarii miti. Innilleen ilmoo qaba, intala durbaa qaba. Inninuu sheenee jira, dhaqee dhiifamas gaafatee jira. Haati warraa isallee dhiifama gootee fi dhiifama gaafatee dura dursoo osoo piraankii kanaayyuu osoo irratti hin hojjetin osoo sirriitti irratti yaadee baay'ee barbaachisaa ture. Dubbii wal fakkaattuu waan taatee jirtuuf Sa'idoon amma sargii godhata jechuudha. Sa'idoon amma fuudhuun dirqama isaatii jechuudha. Dirqama Sa'idooti. Maaliifi mucoon tuni tokkoffaa dhugaa rabbisaniin yoo deebitee isa ka piraankii goos taate isiinuu gobaziidha, isiinuu intala jenna. Yoo mootuu isaaf jettee sababa isaatiif jettee ittuma heerumuu dhugama san itti heerumuuf jettee gasiin summii san ka dhuytu taate inni mootuu rabbiin itti gaafata fuudhu qaba jenna. Innillee ni fuudha jedhee jira, murteessee jira. Haati warraa kiyya akkana hayyamtu gaafadha jedhee jira. Mee piraankii kanaa walumaanuu bakka itti bu'u ilaalla, bakka inni itti bu'u ilaalla. Yeroo baay'ee namni seehatti illee dogoggoraa. Amma inni itti kutatee manaan baane isii tana duraan akkana jedheen itti qoosaa ture. Amma mootu dhugaa itti fakkeessaa ka jedhu piraankii kanaan dura dalagaa turerraa kan ka'e har'a wanni kun isa mudatee jechuudha. Mudannoon har'a isa mudate kun immoo mudannoo addaati. Mudannoo namni hundinuu namni kamiyyuu irraa barumsa fudhachuu qabu jechuudha. Maaliifi nama gaafii si gaafate tokko adabu malleef taatu sammuun kan keetillee tasgabbeessitee qajeeltee ilaaluuf taatu xiqqoo isii mee itti yaadaa mee xiqqoo jedheetiin itti yaadaa yoo jetteen isin funyaan buttee calliftee xiqqoo isii dhugaa ta'uu fi soba ta'ullee adda bahaa fi immoo mucayyoon nama miidiyaa fayyadamu osoo taate itti deebisteetu anoo piraankiisi godhee dafee ishisi jechuu kanaayyuu isiinuu ani ka ajaa'iba natti ta'e dhugaa rabbi dubbachuuf ani ka ajaa'iba natti ta'e isiinuu kadaftee ishii jette hoo kadaftee yoo inni amartii baafatee jedhuun kokkolfaatumaan daddaftee fudhatte hoo bakka ani hanga kana muluu maaliifi nuti piraankii isaa laalaa turree waa hedduu laalaa turree inni nama miidiyaati
keessattuu jechuudha nama miidiyaa irratti beekamaadha. Bakka micoon deebiftee piraankii isii goote irratti eegaa jira malee ani hin fudhatte irratti eegaa hin jiru. Loltee isiin ofirraa ariitu sanillee sanitti hin eeyne jechuudha. Kanaaf durumaa deebistee piraankii gootiin shakkee ammallee dhugaa isiin summii kadhuudeef ammallee deebiteetumaan viidiyoo kana bareechisuuf immoo isuma piraankii gootee viidiyoo isaa tolchuuf immoo dhugaa haqaasantuu qoricha sii obaase immoo si dhuguma erga dhiirri tokko akkas jedhee afaan baafatee dubbatee dubartiin afaan baafattee dubbachuu hin dandeettu. Afaan baafatee gaafa dhiirri gaafate immootu akkas ta'uun immootu gaarii miti xiqqoosi. Waan dhiirri namaan jedhe san daddafanii ishii jechuu baatanii osoo kilaafa wayii keessa kaasanii baay'ee bareeda. Kun barumsa dubartootaaf ta'a jedhee yaada. Kaganaa piraankii ta'uu deemillee kaganaa wal fattanuu deemillee mee xiqqoosi as keessatti waa barannaa waa barata jechuu ilmi namaa kamiyyuu. Keessattuu dhiirri amalli dhiiraa yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo baay'ee dubartii dheessitu dubartii arrabsitu jala badan jala fiigan. Dubartii isaan baqattu dubartii isaan jalaa dheessitu fuula isii gadhoifattee yoo inni asiin bahee gara siin jalaa baatu abadan haga isii san harkatti deeffatanitti of dubattiin deebi'an jechuudha. Amala dhiiraati. Dhiirri immoo gaafa akkasii fiigusanii amma akkatti gatii na kaffalchiiftee mee jedha. Guyyaa hayoo isii ka wajjin jiraatu taate hanga rabbi isaa wajjin isii jiraachise sanii gatii kaffale san laala. Fiiginsa isii jala fiige san ilaala jechuudha. Fiiginsa isii jala fiigaa ture san keessa inni maal barataa? Inni maal fudhataa? Bakka isiin tun qaaliidha akka maleettiin argadhee gaafa akkanatti bulee akkanatti yaada isiitiin qaaxiraa bulee yaada isiitiin nama hedduu wal dhabee akkasitti bulee jedheetiin yaada jechuudha. Kanaaf dubartoonni yeroo baay'ee amala akkasii osoo godhatanii baay'ee kabaja ofitti qaban jechuudha. Dubartoonni ni jiraa miti dubartoonni amma gaafii birallee gaafatanii gaafii waan birallee waan hin taanellee yoo gaafatan taate sanillee keessummeessitee jaalala isallee keessummeessitee takkitti binna afaanitti baafateen ishi jette taanan dubartiin suni jiruu ofiitti of rakisheessiteeti of rakisha gooteeti deemti jechuudha. Kanaaf fuula dhiiraa duratti dafanii osoo waan tokko amanuu baatanii dafanii waan tokko ishi jedhuufi baatanii yoo isaan miira keessa galanii guutamanii akkasitti dhufan sanii osoo miira san taqabbaluufi baatanii miira san irraa fudhachuu baatanii jedhee yaada. Warri miira dhiiraa daftanii fudhatanii tiniin irraa dogoggora argitanii jirtan hin beeytanii kaganaa dhufuufillee dubartii maal gochuu qabdi? Dhiirri tokko hoo dubbatee amma durba durii fi durbi amma addaanii. Durba durii maal hojjetanii yoo kaqaa dhimate sun kamti waa'ee isii dubbatu sun ka dhufu taate asirraan baatanii jalaa badan. Intalon kana ijumeesii kana keessa arguuf jedhaniiti deeman jechuudha. Kanaaf rabbiin waan hundarraafuu nu haa qajeelchuu nu haa tolchuun isiniin jedha. Daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoon kiyyaa kana fakkaata. Hanga xumuraa dhaggeeffadhaa. Laayikii, sabskiraabii, sheerii godhaan nagaatti naa tura.